Muhammed raajii sobduu ta'uu isaa ragaa isiniif kennuufidha. Kun ammoo quraanni akkana jedha. Suuraa 69 ayata 44 kaasee hanga 46tti kan jiru niin dubbisa. Odoo garii jechootaa kan nuti hin jedhiin nurratti dubbate silaa nuti mirgaan isa qabna turre. Ergasii hidda onnee isarraa kunna turre jedha. Egaa quraana kanarraa akka argitan otoo Muhammed sobee Allahan hidda onnee isaa kutaa jechuudha. Garuu Sahih Bukaarii 44:28 irratti immoo kan argamu Aishaan akkas jettee naaret goote nabiyyiin nageenyi isaan cinaa jiraatuti dhukkuba isaa kan ittiin du'e keessatti akkana jedhe yaa Aishaa ammallee dhukkubbiin nyaata Khaybar irratti nyaadhe irraan kan ka'e natti dhagahama. Yeroo kanattis summii sana irraa kan ka'e akka waan hiddi onnee koo yookiin aortaa muramaa jirutti natti dhagahama jedhani. Ingiliffaan maal jedha? The prophet in his ailment in which he died used to say, "Oh Aisha, I still feel the pain caused by the food I ate at Khaybar. And at this time I feel as if my aorta is being cut from that poison." Kanaafuu akkuma quraanni jedhe hiddoonni isaa citee waan du'eef inni sobaadha jechuudha. Kanaaf raajii sobduudha jechuudha Muhammed.